Batalee amantoota walla kana baay'ee dinqisiifadha. Sababiin isaa amantoonni walla kana baay'een isaanii warra wangeelli galeefidha. Ameen. Ameen. Amma gidduun kun irreeffannaadha. Miti jedhan walla tokko tokko dadhan namni isaas muki isaas abaabaa fakkaata. Mitiire ayyaanicha kabajaa jira. As garuu taa'een sin ilaalaa jira. Dhimma Moosaawii yaadachaa jirtan. Isa simirraan fachiisaa bara qulqulluuf galanna ta'u. Ameen jettanii. Kan isin yeroo baay'ee wayyaa aadaa kana uffattan nan ilaala. Ayyaanuma sama caafarra jiru gaafa waggaa haaraa gaafa du'aa ka'uu gaafa dhalootaa fu'aadha. Kan kana achi qiraaqimnoo minaamin yellan. Amiin jedhe kan. Baga si irraanfachiisee jedhe. Nama sana kanaa kan baga si irraanfachiise Waaqayyo jedhe. Haleluuyaa. Arragaa dhugaaf hafuuraan Waaqayyoof sagaduu irratti dubbadha. Tarii lafin itti sin jalaa fiigu jira. Jedhu naka qabuu dhiisuu lafitti dandeessa yookaan sinii galuu dhiisuu kan danda'u iddoon jira. Iddoo sinii galuu didde mataa maraasaa darbaa. Iddoo sinii galte moo amiin jedhaa. Dhugaaf hafuuraan Waaqayyoof sagadu. Enu kaaya namni jetti kana dhugaadhaaf hafuuraan Waaqayyoof sagadu. Waan nama dhiboon karaatti lallabuun qophaa'ee jira. Daa'imoonni sana faarfate mandoo yaani moo anoo bukkeedha ka'ee kana dubbisi. Na jalaa haatee ta'e waa qabeeku. Ta'ee Gabrieliin dhufeetti mee sokkee ta'ee beeku maastaa shaa dubbisee. Har'a dhuma keessa laphee nama nama. Yeroo dhugaaf hafuuraan Waaqayyoof sagaduu jennu kana bareechaa dhaggeeffadhaa gaa. Biyya lafaa kanarraa wanti waaqeffatamne hin jiru. Biyya lafaa kanarraa lagi waaqeffatama, namni waaqeffatama, beekaan waaqeffatama, waggaan waaqeffatama, ergamaan waaqeffatama, wanti waaqeffatamne hin jiru. Kan gooftaan Yesuus Kiristoos dubartittii Samaariyaa kanatti lagatti lallabe isa kana. Lallabi kun lallaba laga bishaaniiti. Akkana gargaara. Kaleessaa bebicaa tokkotu arge buskutiin bitaa fi natti tole dhugaa. Warra irreechatti yaa'anitti lallabuu dhaqe. Gartee kuni galanni waaqa ta'u. Wangeela lallabe haame. Haleluuyaa. Yesuusis gaafa lallabaaf laga bu'e har'a Yesuus lallabaaf gara mana kee yaadu. Ameen. Nama sana kana akka biyya dubbii tokko dhageessaa hin ajala. Mistira guddaa tokko dhageessee galtaa jedhe. Dubartittii kana Yesuus gaafa dhaqee lagatti itti lallabee waaqeffannaa hedduun akka jiru hubachiisee waa'ee dhugaan sagaduu hafuuraan sagaduu itti agarsiise. Egaa akka jechuun maal jechuudha? Yesuus kutaa lamatti taasise tokko waaqeffannaan dhugaa hin qabaanne jira. Lammaffaa waaqeffannaan hafuura hin qabaanne jira achi jedhe. Isin waan hin beeknetti sagaddu. Jiraata Yesuus. Nuti waan beeknutti sagadneedha meeyyaati. Kan waaqeffatamu dhugaaf hafuuraani. Bareechaa dhaggeeffadhaa ergaa. Waaqeffannaan darajaa sadii qaba. Darajaa meeqa? Sadii. Tokko waaqeffachaa jirtu. Akkeessaa sana. Waaqeffannaa inni yeroo baay'ee dhala namaatiin taphatu waaqeffannaa lafa kanarraati. Waaqeffannaa lafa kanarraati. Waaqeffannaan lafa kanarraa waaqeffatamu lakkoofsa qabu. Macaafa qulqulluu ilaaltan waaqolii tolfamoo maqaa seexanaatiin waaman 99 jiru. Maaliif akka isaan dhibban guunne beekuun? Quraana yoo dubbiftan jinniin 99dha. Waaqi tokkicha. Amiin jettanis. Wantoonni biyya lafaa kanaa hundumtuu hedduun isaanii waaqeffannaa mataa isaanii qabu. Isaan waaqeffannaa mataa isaanii qabaatan fakkeenyaaf wangeela Yohaannis iddoo nama dubbisee 4:20 kanarratti waa'ee waaqeffannaa waan hin beeknetu jira. Isin gaara irratti sagadduu. Waaqeffannaan inni tokkoffaan nuti agarru waaqeffannaa biyya lafaa kanaati. Bareechitee yoo dhaggeeffattan waa hubattu. Kaleessa kan turtan waa kaaseen ture. Waaqeffannaan inni kaan lagatti waaqeffata. Inni kaan mukatti waaqeffata. Inni kaan qilxuutti waaqeffata. Inni kaan bokkaatu badee jedhee gaaratti ol bahee korma qalee waaqeffata. Inni kaan ateetee waaqeffata. Inni kaan dibaayii waaqeffata. Kun hunduu macaafa kanarra jiru waan nama dhibu. Fakkeenyaaf Baal
inni jedhamu kun waaqa tolfamaa warra Ibrootaa abbaa sangaa jedhamuun beekamudha. Macaafa keessa ilaaltan. Abbaa sangaa jechuun midhaan namaa biqilchaa. Yeroo arfaasaatu sanyii facaasee isaa sagadii jedhanii abbaa sangaa jedhu. Abbaan sangaa Yesuus. Kan sangaa namaa kennu. Kan midhaan namaa tolchu. Amiin jetteesi. Waaqayyo na gargaaru. Wantoonni biyya lafaa kana waaqeffannaa isaanii lakkoofsan qabu. Garuu waaqeffannaadha jedhanii kan waaqeffatan jiru isa kana kan Yesuus arge achi keessa dhugaan hin jiru, achi keessa hafuurriin hin jiru. Harkachuun laafuudha. Waaqeffannaa keessa dhugaa lafa hafuurri haa jiraatu. Maal hundi jedhadhaa? Isin waan hin beeknetti sagaddu gaaratti sagaddu ittiin jedhe mul'ata 19:20 immoo akkana jedha. Isin calluma jettanii waaqa jettu waaqi tokkicha. Maal hundi jettanii isin harkachuun fuudhame kan koo tokkicha jedha. Inni kan gaaratti sagade, inni kan mukatti sagade. Hundi isaa waaqeffannaa. Hundi isaa maaloo? Waaqeffannaa. Inni kan muka dhadhaa dhibee mukatti sagade. Maaloo jedhan? Waaqeffannaa. Kaleessa kan tuqan jirtu, kaleessa waan badheetu, kaleessa kan jirtu. Namuuraas. Mee tiksi kaleessa tokko na deebi'an dubbisaa. Isaayyaas 1:9 fi 65 deebi'an dubbisaa. Namoota waaqeffannaa waaqeffatan akka keessan kaleessa, akka keessan irraa. Akka isaanii irraa. Akka isin fayyisee. Amiin jettanii. Isaayyaas 1:29 irratti lafuma har'a irreeffattan kanatti qaanoftan. Qaani isaa oolchu Waaqayyo. Nama si harkanaa qabiime Waaqayyo qaani isaa oolchu naa jedheen. Oolaa baajana gaatiya. Amiin jedhama maal jedhan? Waaqayyo qaani isaa oolchu jedhe. Lafuma irratti sagadde kanatti. Lafuma irra irreeffatte kanatti hin qaanoftaati. Ansi waamnaan na dhaga'uu dhiiftanii. Ansi waamnaan na dhaga'uu dhiiftanii. Bishaanitti malkaatti irreeffachuu filattanii. Haa ta'u irreeffadhaa. Lafuma amma irreeffatte kanatti immoo garuu sin qaanisse. Lammaffaa. Anaan dhiiftee gaadi miini waaqa tolfamaa warraa teete. Ni warraa teeteedhaame. Warra torbaneedha. Torbana teete namatti hidhe. Malkaa teete namatti torban. Singalchi. Yaa koona eebbisi. Ana siin hin galu asiin hin gala. Naan eebbisi. Isaayyaas 1:9 qilxuu jalatti irreeffattanii itti gammaddan sanaaf yeella'uuf jirtu. Iddoo dhaaba isa fo'attan sanaafis dhiphachuuf jirtu. Isaayyaas 65:11. Isin warra ana Waaqayyoon dhiiftanii tulluu koo isa qulqullaa'aa irraanfattanii Gaad waaqayyoolii milkii fi manii waaqayyittii ateeteef maaddii qopheessitan. Dhibaayyuufis daadhii wayinii qodaatti hin guuttaniif. Kanaaf an billaatti dabarsee isin nan kenna. Isin hundumti keessan kukkuftanii hin gorraamtu. Isin wanta ana irratti hamaa ta'ee hojjettan, wanta ana hin gammachiifnes gootan malee yommuun isin waame na jalaa hin hawwaan. Yommuun dubbadhees isin anaaf hin dhageenye jedhee. Waaqayyo gargaara. Amiin jedhamaa kan. Inni macaafa tamantan. Sagalee Waaqaa. Okay. Sinaa eebbisu. Isheen amma kana keessaa mul'ee baafnu immoo haa ta'u. Haa ta'u kan jettan. Ni ganne. Biyya lafaa kana namni waa inni waaqeffatu hin jiru. Hundi waaqeffannaa. Maal harka ol naa fuudhaa. Si hafuurri dhugaadhaan waaqeffatu siif haluuti. Bakka inni jedhadhaa jedhana. Si hafuurri dhugaadhaan faarfatu siif haluuti. Nama sirraa kanaa qabiitiin dhugaaf hafuuran sirratti hawwii waaqeffannaan akkasii siif haluuti waliin. Mee waaqeffannaatu sin hin beekin waaqeffattan kan biyya lamaaf itti agarsiisa darajaa gadi bu'aa waaqeffannaa kana. Mee warri biyya albuutan maal hundi keessan biyya albuutan. Maal maqaan isaa duraa isheeta nyaattu moo duraa isheetti somboodhaa gala. Maayittan boqqolloo yeroo nyaachuun ga'u
Dura sintu nyaata moo dura mataa walitti hidhanii mukaaf kaa'u? Mataa walitti hidhanii kaa'u. Isa buqqisee dhaqanii somboo jala kaa'u. Atuma maal nyaata? Isarraa haga nyaata. Hangaba eebba kee seetana nyaate moo situ nyaata? Harka ol naa fuudhi. Bara nama qaa Yesuusin ajajeera warra hangafa nyaatan ta'a. Waaqeffannaadha. Fakkeenyaaf warra Ortodoksii turtan mulluu lama jira. Mulluu alaaf. Akkasumas dubbadha. Mulluu alaaf. Mulluu mana. Hin beektanii? Shumboo hin beektanii? Beektu dubbadha akkasumas addaati. Isa alatti hojjetamu sana dhadhaabasaa wajjin qixxaa bittillee wajjin jalqabee eenyu geeffama? Somboodhaa geeffama. Duratti tiri baafama. Dur yeroo birraan bari'u fulbaana kana reetiin kan qalamu somboodhaafi. Yeroo bokkaan roobuun dukkonni kan qalamu somboodhaafi. Kun hundi waaqeffannaadha. Kanatti ta'e Yesuus laga bu'ee har'as ta'e immoo Yesuus mana kee dhufee. Amiin hin jettanii. Waan hin beeknetti sagaddu harka ol naa fuudhaa ergaa dhufee. Hafuurri waan dhugaatti si sagachiisu sirra haa dhufu. Maal amiin jedhadhaa. Hafuurri waan dhugaatti si sagachiisu sirra haa dhufu. Amiin hin jettanii. Warri qaalluu waaqeffattan fakkeenyaaf hafuura dachee ittiin dhufaa booddee haadha lafaa sadan jechuudha yookaan dashee. Kunis waaqeffattan. Yeroo hafuurri isin jalaa badu mana qaalluu dhattan hafuurri yeroo badu hunduu dhadhaa dibatee shurrubbaa dhahatee sagada mitiire maareeyo jedha mitiire isa booddee hafuurri sun dhufee bu'a. Har'a moosintu lagaa maaree waama. Sini darbu sini waamula. Kita barbaadu moo kan Yesuus barbaadu? Yesuusan barbaadu. Natti daariina namsi amaaru. Aan hunda isaan beeka. Ilaa. Maareeyo. Sitti dhufte gaanfaddaa qoy. Kottu waa tokko sitti maa. Achi ol ilaalin Yesuusee hoo jedhamee kaan tokko. Yesuusee hoo. Mee namichi jedhaan inni kan inni aaraa jira. Dhugaa Waaqayyoon bobaa tokko malee man dubbata. Yesuusee hoo. Yesuusee hoo. Kana wayyuu jedhan. Hafuurri kun siifaa dhufu. Amiin jettaniifi. Waaqeffannaa biyya lafaati kun. An nama kwaalitiin isaa eegameedha. Ati nama guddaadha. Kanatti waaqeffattu kana miti jira siffani maa qo'ee. Mee waaqni nama gargaara ati nama kwaalitiin kee eegameedha kana waaqeffatti biyya dina tila. Jalli ati nama kwaalitiin kee eegameedha dina tila. Kana waaqeffatiin kan kee waaqeffannaa addaatu jira jedhee. Kun hundi waaqa. Fakkeenyaaf namni kallattii sadii lola qaba haala sadii lola immoo. Kallattii sadii lola qaba haala sadii immoo lolamu. Kallattii lolaa dhala namaa hin hangafaa xilqumaan basa jedhamu. Yookaan hafuura lafa jalaa. Xilqumaan basiin kun hafuura galaanaa wajjin hojjetudha. Isaayyaas 27:1. Xilqumaan basiin kun hundi waaqeffannaa barbaada. Lafa jalaa foonicha. Yeroo itti lafi dha'u yeroo itti volkaanoon ba'u namoonni kana waaqeffatu. Eebba namaa isa qabu jawwicha sagalaanatti galu sagalee Waaqayyoo. Eebbi lafarraa eebbi lafa jalaa kun abaarsi lafa jalaa lafarraa kun abaarsa hamaadha. Yesuus gaafa anaaf sii du'uu filate sii ol mootummaa dukkanaa kanatti gadi bu'uu filate. Achi dhaqee qulfii hiittuu kaa fuudhe. Amiin jedhamu maal? Meerkaanaa fuudhameera jedhaasi. Yesuus ituu hin awwaalamne ta'e hafuurri kun aboo qaba ture. Yesuus utuu gara Siyoonitti gadi hin buune ta'e hafuurri kun aboo qaba ture. Amma garuu Yesuus gudii ishee godhe. Amiin jedhiisi. Guyyaa sadii lakkoofsa kalaandarii Yihuudii yookaan sa'aatii 36 mataa ishee irra deeme. Maal amiin jedhaa? Har'as Yesuus mataa irra siifa deeme. Waaqayyo lola lafa jalaa kanatti gaafa ba'ee Qolaasiyaas 2:14 irratti kan argattu. Ituu wajjin naqin lola isa lammaffaa lafuma kanarra jirantu jiru. Lafa kanarra kan jiran achuma Isaayyaas 27 irra kan jiran jawwee murtuuttifamaa waan jedhamutu jira. Shawwisa isa utaalu. Isa qilleensarra deemu. Qolaasiyaas 2:14 maal jedhaa?
Yesus gaafa qilleensa keessatti fannifame kana rukuteedha. Amiin jedha maal? Ozooni kana keessa kan jiru dachee kanarra kan socho'u waaqeffannaa kan barbaadu sirraa cabe. Qolaasaas 2:14 argatila. Agartanii wantoonni qilleensa keessa jiran kun dachee irra jiran kun hundi waaqeffannaa barbaadu. Aarsaa barbaadu. Haasabbayyii aarsaa barbaadu. Danfaan sagada barbaadu. Maal tokko abbaan daaqaa sagada barbaadu. Jiraatana Yesuus jawween murtutti famaan samiirraa kaakkisu sagada barbaada. Halkan dhufee muka keerra taa'ee biyyaa hin agarta yoo taateen kaakkisa. Sagada gadi ba'anii hoofuu hedduuni. Wanti sagada barbaade hin jiru. Waan mansi fayyise amiin hin jettu maal wati. Eebba argate qolaasaa 2:14. Waan nu irratti caafamee ture isa nutti hin toliin sana. Waan inni karaa seeraan irraa barbaadu wajjin iddoo dugugee fannootti cinqaasuu isaatiin iddoo isaatii balleesse. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irratti gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambise. Bakkeetti isaan mul'isuuf salphisee isaan agarsiise. Bakkeetti isaan mul'isuuf salphina isaan agarsiise. Harka naa fuudhame waaqeffannaa dhugaan si keessaa maddu kun qilleensa keessaa waa lafaana dha'u. Maaloo min jedhadhaata. Isee bakkee qabeessa qilleensa keessa jiru. Isee bakkee qabeessa garaa lafaa keessa jiru kanatti mo'atu. Waaqeffannaa dhugaadha. Amiin jedhesi. Waaqeffannaan kun hundu jira. Waaqeffannaan kutaa lammaffaa waaqeffannaa xinnoo ol siqe miini. Mass media tun ta'e miidiyaa yookaan miidiyaa milkoo isaan kun immoo ergamoota waaqayyoo waaqeffachuudha. Misila waan mana agarre waan muka waan laga waan caattoo waan himaa waaqeffachuudha. Inni lammaffaan immoo ergamoota waaqeffachuudha. Darajaa qabanis. Afurtamii arfanii waaqeffachuudha. Kaan Mikaa'el, kaan Gabriel, kaan Ruufaa'el, kaan Kiruubeel, kaan maaloo. Kuni mootinnoo fooyyee qaba. Oo cubbuu goote 80 dhiifama rakkoo hin qabu. Waaqeffannaa dhabuunis. Sanarraa sinni si fayyisa kanarraa si haa fayyisa. Amiin jettaniiti. Akka nu agargaa namni yeroo akka jenamicha tokkotu ijoollee durbaatu cubbuu wayii hojjetti arge dhiiraaf durba wayii argeedhaan ergamaa Mikaa'elaati. Akkan si arge Gabrielin si arge jedhee darbeedhaan taayitaa wal caalu jechuudha. Mikaa'elli immoo akka jedhe maaramiidhaan kan sagadamu eenyuudhaaf Gabrielin kan sagadu eenyuudhaaf Waaqayyoof miti anaan miti Waaqayyoof sagadi. Daani'eel maal jedhe Mikaa'el anaaf hin sagadin jedhe. Abbaan mul'ataa Yohaanis maal jedha kan sagadamu Waaqa tokkichaaf. Amiin jedhama. Kun hundumtuu yeroo itti waaqa ta'u jira. Waa tokko isinitti hima. Qiddaasee bataskaana godhattan qiddaasee jira. Qiddaaseen sun afaan Giiziitiin qaddasamu. Hin beektan. Seera qiddaasee irraa maal jedhaa yookaan samaanii aduun qiddaasee maalame irraa waan qaddafte kana namitti walii galuu qabaadha akka wantichi ta'uuf. Kana manni ergarraa qaddasamee dhume macaaficha dhungachuun kee dirqama. Miti jedhan mitiyoo warri bolossee naannoo Maqdasii jiran harka namicha qaddasee dhungatu carqiin itti qabee. Warri alaa immoo dugda macaafaa dhungatu. Akka jechuun du'a isa ta'u jireenya waan itti qaddasetti walii galeera jechuudha. Saya maal jedha kanaaf sammuun isaanii adoodeera. Waaqeffannaa. Gabriel, Mikaa'el ergamoota malee waaqeffataman. Amiin jettanii. Meeshaa jalqabaatu tiksiisin hin kennin hin darbe waaqeffannaa darajaa hin eegganne kan biyya lafaa mul'ata 19:20 Roomee 11:4. Inni lammaffaa immoo waaqeffannaa ergamootaati sumammaati. Sadaffaan isa dhumaa waaqeffannaa guddicha. Mee waaqeffannaa guddicha dhaame. Jedhu kan dhaaga. Waaqeffannaa akkamii? Waaqeffannaa guddicha inni jedhamu Waaqayyo sagalee Waaqayyo maalidhaa? Waaqayyo warra yaadaa qabe maal godhe? Waameera. Warra waame maal godhe? Qajeelota godhe. Eega qajeelaa godhe immoo isaan gahe. Waaqeffannaa guddicha yookaan ulfina biraan ga'eedha. Waaqeffannaa guddicha inni jedhamu kun
Uumaa waaqaaf lafaa wajjin waaqeffachuu. Amiin jedhanii mee warra achi geessan. Waaqayyo waaqeffachuu bira warri geessan warra taraa sana lama bira dabartanii Waaqayyoon galateeffadhaa mee sinumti carraa argatanii. Waaqeffannaa guddichi ilma Waaqayyo waaqeffachuu Hafuura Qulqulluudhaan waaqeffachuu bira kan ga'u nama yaadame qofa. Ameen. Lammaffaa nama iyyamame qofa. Eenyu namni taraan tokko uumaa waaqaaf lafaa waaqeffachuu hin danda'u. Waaqeffannaan darajaa waan qabuuf namni waan isa maxxanu waaqeffata. Ameen. Yeroo tokko maanni Oromiffaa tokko jira. Oromiffi sun baay'inaan galu. Hinduuba natsaa jedha faarfannaan tokko qayyala ta'e jiru. Hinduuba natsaa. Nuti tola fayye mana fayye tola dhumne. Beeksiti kana duukaa jedha nuti tola fayye dhaame. Fayyinni garuu tola dhumne. Dhiigaan dhufe. Yesuus fannoo irratti qooreetu anaa nyaatu. Eelu'ee lama sabbaqtanii jedhee siin fannoo irratti miidhate si gahe. Fayyinni tola argatteet garuu tola dhumne. Yeroo baay'ee namoota waanti dogoggorsumaan tola fudhattanii tola kennaan tola fudhanneen dhiiga Yesuusin an fudhadhe. Amiin jedhanii mi'aan tola fayyine dhiigichaan hin fayyadaames. Kana namni jedhaa wanti isin hin galle gidduu jira isin hin jedhe. Ati tola fayyite garuu fayyini tola dhumne. Tola ayyaana argatte ayyaanichi tola dhumne. Waan tola arganneef amma meeyyaran eega gatiin macaafaa baay'ee ol ka'ee macaafa eegaa jirtu moo yeroo nima kasaa eeddu. Macaafa keessa kwaalitii kan eegdan eega gatiin isaa ol ka'eeti moo yeroo tolaa eegaa jirtu. Darbaa jiru. Waaqayyoon gargaaru. Namoonni baay'een fayyina kana tola waan akka jedhan barreessa warra birootaa isaan kan fayyina isaanii gatii dhabsiisaniiru. Akka caccaba markabaa godhaniiru. Harka ol naa fuudhee maaloo fayyinni kee gatii siif argatu. Waaqeffannaan kee gatii siif argatu. Egaan waaqeffannaa dhugaa bira warri ga'an. Waaqeffannaa isa sadaffaa kana bira warri ga'an isaan kan ayyaanamanii isaan kan galateeffamanidha. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 ilaala. Waaqeffannaa dhugaa bira gaafa geessu dhugaa garte.